السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتات أفردوتة قيون دقي سنو بكم جريتني تنجينا ربي اسم برنا فاقوسن إن إن شاء الله تعالى أدو جمتشيسا أما اللي أدو جمتشيسا أما اللي رديبي أدو جمتشيسا أرتي نورو مودا هدودة أبتك أباتي رتشيسا جتي جو تكانو برجه أكا أوروموتي ورا ريدا أرتي قدسوني دندا يعني دندا ورا ريدا قبرك أفنا ماي موزون تين أرتيس قدسوني دندا أكتر اللي توني دندا دايركتر اللي توني دندا wanni inni ta'uu hin dandeenye hin jiru. Wataadara ajajaa, munshidee, walaleessaa, khaaxibee, barsiisaa, barataa waa hunda ta'uu danda'a namni areedaa. Insha Allahu ta'ala nama areedaa hoggaa jennu areeda osoo hin tahin nama diin jechuu barbaanneeti. Oduu gammachiisaan hin qabadhee si dhufe oduu gabaabduudha. Munshidoota lafaa ol ka'aa jiru yookaanuu warra gartee nashiidaa baafna sagalee bareedduudhaan nashiidaa baafna jedhuuf carraa tokko kanneen hambaneetu jira akka Hamzaa Sheek Jaabiritti. Maali jennaan carraan san aayidool xiqqishaa yookaanuu iddoo itti warri hamilee qabu hamilee isaanii jabeeffatu. Kana qofaa miti insha Allahu ta'ala fuuldurattiin oofa aayidool gabaaba. بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتات أفردوتة تقيون دقيسون بكم جريتن نجين ربي سنبرنا فاقوسن إن شاء الله تعالى رانتنا وانا جايبات كبردين في أودو جمتشيسا أما اللي أودو جمتشيسا أما اللي أودو جمتشيسا أرتين أرومو دا هدودة دبته كباتي رتشيسا جتشي جو نبيرا جهيت إن شاء الله تعالى وانتنا كبردين فني أكمل أرتين أرومو دا دبته جنان أكتر أرومو دا خم فيلمي لكتي دلقو هذا أما هنا جر خيسافو warra amantii keessa aktarri hin jiru dhugaa rabbii yoo dubbanne yoo tokko tokko kadhukate jiraate san ni beekama warri sanuu if beekee jechuu gana kana jiru. Tanaaf insha Allahu ta'ala daawwattootaa fi hordoftoota kiyya aartii islaamaa keessatti aktara tokko kan filmii fakkeessee dalagu hin qabnu. Filmii Oromoo maaliif namni ilaalle jaanii miti jarri Amaaraa filmii bareechee dalaga. Daayirektara qaba. Aktarri fatanaa meeqa dabree aktara ta'a. Akkanuma lafaaqee irra kaameeraa fudhatee daayirektii aktaraan taajee lafaaqee hoggaa haasa'u. Maarree ta'uun ooltu. Sagaleen shiish cinaa jettu. Waan akkanaa tana aartii balleessaa jira. Tanaaf insha Allahu ta'ala warri immoo aartii guddifneechaa jirtan ji'uma hundaanuu galatoomaa jabaadhaa isin duuba jira. Akka aartii islaamatti mata duree godhadhee wanni inni qabadhee dhufe aayidool gabaabaa yookaanuu iddoo gartee warri nashiidaa baasu warri sagalee qabu ittiin hamilee cimfatu akkamitti fakkeenyaaf hamilee cimsata yoo kan jedhu taate wal dorgommii takkan qopheesse wal dorgommiin tun warra gartee nashiidaa sagalee bareedduudhaan je'ee badhaasa isaaniif kan nurratti kaniin ispoonsaran barbaanne mataa kiyyarra kaayee qopheessee xumureetiin insha Allahu ta'ala guruppii uumee guruppii san keessa amma nama hedduutu argamaa jira. Nama hedduu argamu san aartii dhufatte ol baasuudhaaf ijoollee nashiidaa baasuu dandeessu. Ijoollee sagalee bareedduu qabdu hedduu jira. Ijoollee tanaaf irkoo haa taanu eebboleeyyan. Irkoo haa taanu hoggansi hin jiru. Akka mataa kiyyatti naman gaafadhu irkoon taaf jeetitiin aayidal gabaabaa kana uume. Maaliif uumtee jennaan warra sagaleen isaanii bareeddu badhaasan kannaaf je'eeti. Badhaasni inni hin kennuuf kan tokkoffaa bahee badhaasni inni hin kennuuf kan tokkoffaa bahee maallaqa Itoophiyaa birrii خما خدان إن شاء الله تعالى سجلي قفتين دابتو خان أكترا خوافك كيسو دندهوس إن شاء الله تعالى التين أوفا يوني في دبينتون خان تلتو أسخيسا قرتين أمني خي نيوان غري صفات عسيب براخوتا والجلاج أبسايتشو وزمو متا براتاتي وخجيبتاتي سنوما هيا من نمر أغاني جيتشو تناف إن شاء الله تعالى خان نما خفل كيسو دندهو حالا حلالين خان فيلمي بريدا دلقو دندهو هند إسانيتو إن شاء الله تعالى ترتيبا خسقالي بريدون قرآن قرأو خان هند أف ترتيبا ننقود أما يرو داف ونين ننقود ورا سقالين إساني بريدو ولك أبي خيسا لالي بري إثيوبيا خما خدانا كسمتي موبايل كسمتي وانا دا يدو جرا خان شلماني تناف إن شاء الله تعالى جراخنا كان مني قرتي سقالي بريدو كبدن خامنا دقاي فجا جرتن ديرا في دلا سند أنا الدنفلو هاي دلانو نشيدا قولون دنديسي اتيادا من شاء الله تعالى الله تشوري نرماتشيسا شمران سنين نرماتشيسا ديرا سنين نرماتشيسا ورا سغلين ساني بريدو خيسا لالي شلماتا ساني فلچو دندان فريد حمزة شيخ جابر برتي سنين نرماتشيسا يچو سلچو شمراني في ديراس
Tanaaf inshaallahu ta'ala qophiin teenya tan duraataan eegalle waa'ee sagalee nashiidaa bareedinaa nashiidaa feete irratti feetu ta'a arabaas fudhatta feetu ta'a oromoos fudhatta feetu ta'a afaan ingilishii ta'a abbaa feete as fudhatta yadala abbaa feete itti fidattee sagalee ta'e bareedduu taanaan inshaallahu ta'ala shillimaanni kee Hamzaa Sheekh Jaabir irra maqaa rabbiitiin isinii kakadhaa jechuudha. Tanaaf inshaallahu ta'ala ammallee warra quraana sagalee bareedduun qara'u akkasumatti itti aansina. Akkasumatti warra aktara ta'uu danda'us laallee itti aansina warra nama kofalchiisuu danda'us akkasuma shillimaanni isaanii jira hundaa'uu gartee tartiibaan ammoo tan dura godhannee mata duree godhannee itti fufnu yoo rabbi fedhe inshaallahu ta'ala tan nashiidaa tana liinkii gruppiidhaa viidiyoo tana jalaan isinii kaaya kan nalaalaa jiru viidiyoo tana laayikii godhi kana nama hedduu bira geessuuf laayikii teetitti ajamti. Tanaaf inshaallahu ta'ala liinkii as jalaan isinii kaaya. Linkiin anas jala kaawutanaan tuyxanii seenuu dandeessan ammas guruppii keessatti adaba qabaachuu qabna heeraa fi seera eeggachuu qabna guruppii san keessatti viidiyoon ergaa hayyama malee waan adda addaa ergaa yoo kan jettu taate osoo natti naarre keessaa baataa jechuu keessaa rimuufsi godhanii jechuu guruppii san keessa. Tanaaf inshaallahu ta'ala warri sagalee bareedduu qabnaa jetta warri gartee sagaleen teenya gaggaariidha ummata islaamaatiif sagalee bareedduudhaan waa dalaynaa jettan isin bira jirra ispoonsarallee isiniif ta'uudhaaf qophiidha. Tanaaf inshaallahu ta'ala irratti hirmaachuun dagatinaa liinkii as jalaan isinii kaaya hirmaachuun dagatinaa ammallee gartee shillimaatowwan hedduutu jira yoogaa walitti as baafnee eeysaa shillimaata dila kana fidaa waan ja'amuutu jira beeyta. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wanni isinirraa barbaannu aartii teenya jihaa dandeenyuun gama dandeenyuun shayni aartiin guddisuu eenyu siin jee shayni aartiin guddisuu aartii jechuun bar ta uumaman nama keessa jirtu jira aartii uumaman si keessa jirtu if keessatti hin ajjeesin ati dandeettii rabbii uumaman si kanneetu jira namni hundinuu dandeettii isaa tana yoonii fi karaa itti godhatee ol baafatu kan ta'e dandeettiin isaa uummata fayyadde rabbiin akka dandeettii teessaniin ati nama fayyadduuf si fidee beek akka dandeettii teessaniin ati addunyaa fayyadduuf si fidee beek addunyaa tanarra daawwataa fi dhageeffataa qofan ta'e yeroo takka takka daawwatamaa fi dhageeffatamaa ta'uunis gaariidha yeroo takka takka hojjetaas ta'uun gaariidha hojjetaa hojjetee uummata isaatiif bu'aa agarsiisu ta'uun gaariidha yookaan ammoo amataa fi gadaa aartiin teenya akkuma gartee hoggaa viidiyoo banan sagaleen jettutti talamadaa deebi'i lookeeshin itti waraaban akkamatti akka waraaban nama kana ka wal duraa gaafachuun gaariidha. Ammallee filmiilee gurguddallee yoo laalte waa hedduu jalaa harkattaa jechuudha. Siigalee tanaaf inshaallahu ta'ala rabbiin warra gartee aartii fi karaa rabbi waa hunda islaameessime waa hunda islaameessi. Walli isaa turteemi islaameessi as deebisi wallee teessan abu islaamaa godhi nashiida deebisi. Aktara turte filmii keessan abu islaamaa islaameessire eenyu si dhorke. Nama kofalchiisu turte islaameessire waan itti nama kofalchiisu sanis siigalee. Ispoorteenyaa turte islaameessire ispoortii tagaraa qullaa dalaydu san shamisatti kaa'ee islaameessi waa hunda islaameessa haa. Shamarran keenya ispoortii dalaguun fadhan garuu amantii maarree nuun ayyamtu huccuu teessii godhi ispoortii dalagee obboleettiti wanni isin horkaan jiru. Tanaaf amantiin islaamaa amantii raahaa amantii bashaashummaati. Liinkii gama jalaa santuqaatii seenaa irratti hirmaadhaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu ila liqaa.